Kiristaana dhugaa. Kiristaana dhugaa moo yookiin kan maqaa, kan ittiin waamamtu moo yookiin kan dhugaa? Of ilaaltee beektaa? Waa'ee kee hubattaa? Moo calliftee jiraattaa? Sa dubbiinsaa jedhu hubattee ilaalteettaa? Namni bifa isaa bakkeetti mul'atuun kiristaana waan ta'eef kiristaana dhugaa miti. Keessa namummaa isa bakkeetti mul'anneen kiristaana ta'e garuu kiristaana dhugaati jedhaam dubbii isaati. Atoo kan isa kamiiti? Egaa na dhaga'i, ani kiristaana jechaa deddeebitu, ittiin hin jiraanne garuu ittiin of waamsiftu, an fo'ame jettee durarra of keessu, namaa waliin galle dubbii kee caalchiftu, biyya lafaa wajjin hidhata kan qabdu. Sidhaa kiristaanni gadi of deebiftee fayyina argattee itti hin lallabdu, maaliif hin hubattu? Kiristoos biyya lafaa keessa yeroo deddeebi'e miilla barattootaa dhiqee gaddeebi'e maafirraan barattu? Maqaasaa fakkeessaaf kakattu, torban kee eeggattee sagantaatti hirmaattu, yeroo achii baatu fedha kee raawwattu, abboommii isaa dhiiftee kan bakkee ilaaltu, yeroo rakkoon dhufu fuula isaatti iyyitu, araara gaafattee booritti deebitu, yeroo tajaajilaaf yeroon dhabe jettu, yeroo noo kan isaati maaf ittiin fayyadamtu? Dulloomtes dadhabdee humnoo kan isaati maaf ittiin hojjettu? Kennaa kee awwaaltee kan kaaniin mormitu, Kiristoos dhoksitee ofiin kan mul'iftu, bara sadhumaatti hin gaafatamtaati maaliifi kanatu ofitti qoostu? Dubbii isaa takkaa dhageera jettee irraatii fagaattu, arrallee haaraadha ittiin gaggeeffamtu. Gooftaa sin jaalladha jettu, obbolaa jibbitu, yeroo hunda jaallattudha kan gooftaa jaallattu, hiyyeessee ofitti qabdedha kan gooftaa simattu. Gooftaan akkas jedhe, warra hundumaarra gaddeebi'an kana keessaa isa tokko fammisiin godhiin anaafis hin goone, warra hundumaarra gaddeebi'an kana keessaa isa tokko fammisiin gootan anaafis gootanii jedhee dubbateera. Kanaaf haa hubannu, kiristaana jedhamneetuma waamamnu yeroo cubbuu hojjennu Kiristoos salphisnaa, isa gaddisiifnaa, maaloo haa deebinu, dubbii isaa dhageenyu, innoo laaltuu keenya itti haa ilaallannu, innoo maaddii keenya irraa haa sorannu, yaa'inoo baasa garaarraa fudhannu. Hubadhaa obbolootaa, waan dhaabbanne seenee baay'een kufnee jirra, fayyeera ofiin jennee du'atti deemaa jirra, namoonni hundinuu of ilaalaa daraa. Egaa haa taanu kiristaana dhugaa. Kiristaanni dhugaa Kiristoos fakkaachuu, gadi of deebifnee isa moosifachuu, garaarraa jaallannee abboommii isaa hojjechuu, walii keenya akka ofitti jaallachuu, jireenya isaaf ta'u isatti kan tolu yeroo hundaa hojjechuu, namummaa keenya guutuun isa galateeffachiisu, isa qabnu irraa isa hin qabneef laachuu, waldaadhaaf dhaabachuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, dubbii fi jireenyaan jiraannee argisiisu, isa ofii dhageenye karaa fayyinichaa lallabuun jiraachuu, gooftaaf yoo ari'atamnes utuu addaan kutiin maqaasaa jajachuu, guutee yoo irrate galataan dhaabachuu, dammaqnee argamuun dhufasaa eeggachuu, yeroo jiraannudha gooftaan kan nu beeku, aarsaa keenyatti gammadu. Kanaaf obbolootaa haa taanu kan gooftaa, utuu yeroon jiru haa dhufnu gara isaa qalbii jijjiirrachaa, isaaf amanamnee dhugaatti jiraannee haa taanu mucaasaa, nuyi gatiin dhiigisaa, dubbii isaa dhageenyee haa buunu karaasaan nu baasaa. Kiristaana dhugaa yoo taane fudhanna gonfoosaa, haa taanu fakkaattiisaa.